تزنيت مواعيد ديني غير برافي ده إيري رباته غير برافي ده شهيد يجتون إن دام كتابة كذا شهيد إنجلو شهيد نكنا زنيت ما قبل أواي كتابة ولتمنا تنان جوسي إني سام مرجع إساتي أني جروا من تيخي نينجا لجيتني ما فينا مساني في عربي كوما لوتي تنوراي ميا أبو فريد تيجا كان في نامي يرو كانت دوري يستا وما في يستا إمي أمانتيت إما أمانتات إما قوساتي متسيجالي أمانتاك إن يفون دكنا يو lubbu keenya uftuubatti hin deebinu lubbu keenya kennina fi bakka jirruun sagalee haa taanu callisuun qabnaarra dubbannee boru deemnee moo wanta bira ajanda bira nu kennanii wanta bira girrisaan jedhan bakkuma argine girrisnee dhimmi kun dhimma jabduudha irraa dubbachuu qabna jabaadhu bareeduuti yasin jaalladha kana cala dubbachuu hin danda'u. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jabaadhu makii waan gaariirra jirta. Mani خيتله سوال إنجرار بلينس سوال إنجرار جبادو أكسيد أم سبرا خلين دبر قدمو أواسا مسلمة أواسا مسلمات إفلام سين دبرسو تقوم ساني جبي ساني مسجد ربي تفاقد أبتن خانمان دبرسافي خمسجد نورادي كجرو موت مادا مالي لما براتي متي خنافو تيفنا كينيا سنرتي تاو قبا أك غندافي غسان والقودني ودرتي من دولة أكتسي خنوان جاباتوي هاي ورا أش هاي قالتو ميدو تك thank you أوكي أنيو تفوفمي أنيو درسيني جايات مين من درسين تا تبغى ما كي أنا بسيط مفتي والله أتينا من جرى دي متريدو تكجلتومي هاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفوفي هاي بوليس جبادو namni nuti qabnu si ergizee kan yeroo siyaasaatti nama baay'ee qabna yeroo amantiitti dhugaa rabbii oromummaa keenya illee ofitti gaddineerra amantii irratti namni baay'ee nuuf dubbatee namni baay'ee daasforoota ta'ee ummata wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf isin warra biyya baqaa keessa jiru akka mataa kiyyaatti isin galateeffachuu barbaada maaliifi biyya baqaa keessa teessee amantii kan keetta akkasitti ganamaaf galgala gadi baatee dubbachuu kan keetiif galatooman faadhu rabbii umrii dheertuu siifa kennu imaanallee imaana barakaa rabbiin siifa kennu warroonni biyya biraa jiran warroonni bebbeekamaan warroonni miidiyaa gurguddaa qaban hadha maaliif nu jalaa usanii gaafiin amantii kun immoo waa'een amantii kun islaamummaan kun oromummaadhaa gadi ta'e moo addunyaa irratti qofitti oromummaatti fayyadamne akiraatti hoo gaafa deemne maaltu nu eeggataan wallaalamee jira namni sagalee nuuf ta'u dhibee jira yeroo kanatti ummanni biyyaa gadi ba'ee wareegamuu jira ummanni biyyaa gadi ba'ee cafaacafamuu jira nu garuu hadha gadi ba'anii ummanni bibbeekamaa ummanni fooloo guddaa qaban ummanni dhaggeettii qaban maaliif hin dubbanne sagaleen dubbachuudha ba'anii iyyuudha malee hadhadhannee wareegamaa hin jirru hadhadhannee loliisa sana keessa galaa hin jirru biyya keenya keessaa muka dhumaaru aalii keenya abbaa keenya haadha keenya keessa jira booddee har'a bor tokko lama osoo jedhu gara baadiyyaatti deemuu danda'a inni hadha magaalaa ga'e bor baadiyyaa ga'uu danda'a kanaaf ummanni keenya bakka jiru wal qabatee akkuma gizee oromummaa irratti tokkummaa wal qabatu hammallee tokkummaa isaa jabeessee islaamummaa dura buuse yeroo kanatti hamma nuti kan hacuucamaaru kan nuti maskiinni keenya kan diigamaaruuf sababii islaamummaati malee sababii oromummaati miti jechuudha ammas immoo yeroo islaamummaa kanarratti harka wal qabannee jabaannee sagalee namaaf sagalee waliif taane sagalee keenya hadha hursine bor biraa gallee geemii taphachuu miti hadha hursine hadha iyyine bor deebine muuziqaan sirbuu miti hamma gaafiin ummata keenya muslimaa nu deebi'e maskiinni keenya bakkatti nu deebi'utti iyyuu nurra haa jiraatu adaraa hin callisina nu wal malee waa hin qabnu kanaaf adaraa keessan maakii ati dhageettii baay'ees qabda rabbiin ammallee umurii si haa dheeressu bakka jirtutti rabbi rahmata kisaa keessa si haa jiraachisu
gizeen siyaasaas gizee qaba gizeen oromummaas gizee qaba garuu gaafa duuniyaa rabbuka yoo jedhame rabbu Allah jenna malee siyaasaa dhawa duuniyaa irratti uffataru waan hin himachuu hin dandeenyeef kanaaf gootitti keenya jabaadhu biyya baqaa keessa jiraattu illee rabbiin si wajjiniin haa jiraatu jabaadhu hamma dandeettii qabduun iyyan kan kee dabarsi yoo si dhagaan illee ummata gara kanatti waami akka jarri sagalee ta'anu akka jarri wal qabatanii ol kaanuuf jajjabeessitiin jenna carraa kana naa kennuu keetiif galatoome ulfaadhu yoo kana caalaa waa beekees miti ammuma dandeettii kiyya ammuma natti dhagaame ibsadhaa kani galatoome habibtii kiyya qaalii baay'ee si jaalladha. Hayyee galatoome caalaa moo Malika moo eenyutu mee dura seenee dubbadhu? Ana seenee maakitii. Assalaamu alaykum hundi keessanuu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Taaptaa kudhame waangi waan qabnuuf nu darbuu danda'a manni kun isin galee miti viidiyoo akkanuma gizeen poosatu na jalaa haasaa jira waan ta'eef yoo dandeessan kooppiiliin kun godha manni kun sagalee uummataati malee waan biraatti hin fayyadamnu yoo gaa dandeessan kudhame itti fufaayyee. Maakitii rabbiin si bira jiraatu yeroo hunda bakka hundatti sumaatu nuuf dhaabbata. Sagalee waa hundaati ati ammalee rabbi si jabeessu rabbi si bira jiraatu dirqama kuni amantiidha dirqama waan ta'eef amma waan takka maakitii waan dubbachuu qabu takka jira tokkoffaa waan jiru takka jira nuti beekte irra guddaan keenya gizee wanni takka taate dafnee wal jala fuuneeti wal jala fiineeti gizee wanni san dhaabbattee ni dhaabna maaliif hanga wanni san deebii nuuf arkatu itti yoo cimsinee yeroo hunda sagalee taaneef dasnaja masgiida tokko miti lama miti khadiigame masgiida hedduu diigame san dhiisiu lubbuuna meeqaati kalee beekalee waan kalee jimmataan silaa guyyaa silaa namni salaatee du'aa godhate yaa rabbi biyya fi muslimaa fi masgiidi gee kanaaf rammoota nu godhe du'aa godhachuu qabane warra muuziqaa dhaggeeffatu jira islaama ta'ee muuziqaa banatee matabooti hedduu takkaa jira kan hin agaree kan hin beeku hundaan maqaa namaa dheedhuu baadhus biratti maaliif taa kun hundinu boroo dutee bargeema kun qabri soo jinseenu tokkoffaa muuziqaan kun boru afaan siif hin ta'u jannata sinaku bakka hundatti hojii kee duniyaa gubbattis akhirattis kasi bira dhaabbatu waan hojii gaarii dalagatte duniyaa irratti malee hojii gaarii dalagde malee muuziqaa dhaggeeffatteef geema taphatteef waa fayyadamteef waa footoo postu gooteef waan akkanaa kana gooteef miti tokkoffaa waan beekuu qabdan ummatumaan kaleessa garuu nuti afaan oromootiin qiddaaseen hin ta'u jaanii gisee namni hundi dubbachuu turan huccuu adii uffanneeti isaaniifillee sagalee taa'aa turre ammaan tana namni hundinuu warri miidiyaa gurguddaa qaban warri fooloo hedduu qabu warri beekumsa qaban eessa jiran maakii qofa maaliif karaa keenya kanatti usan maaliif ta'uu qaba maaliif masjiidni keenya jira maaliif lubbuun miskiinota maaliif dhumtiin maaliif deebii dhabne maaliif waan takka godhuu dadhabne nuti gizee wanti takka taate jennee dubbanneetuma haasoonnee gizee wanti san dhaabbatte maaliif dhaabbachuu qaba deebii nu deebuu qaba masgiidni jigee hafe kanaan soon ta'een nu ijaaramuu qaba masgiidni keenyalleen deebii arkachuu qabna deebii qufuu arkachuu qabna nuti mootummaa kana yeroo hunda waa gizee kanarraa gabbuu kana fidee inni kursii isaarra turuudha waan hin goon hin qabu maaliif ta'a asiin oromoo fi amaara wal fiqqisiisa asii maal jedha ammaa tana deebee kara deemee kara masgiida keenyaa deebee kara masgiida keenyaa tokkoffaa masgiida keenya hayyee masgiida meeqa jiisee deebee dachii meeqa jira ilaa hanga masgiidni dilluu kun jaaramu inni eessu jira deebii gaafatteef deebii kulliin sii kennuu danda'a warra majlisaatii wal quba qaban ajaa'iba guutuu sii kenna warra majlisaatiin illee wal quba qabna amma Finfinnee keessa jiran waa hedduu quba qaba diin kennallee waan jedhu qaba hadiisin illee waan jedhu qaba quraan illee waan jedhu qaba waan gaafatteef kullii deebiin hadiisa keessa jira quraana keessa jira masgiidni gubatuun nama maraarsa diigamuun nama maraarsa quraanni gubatuun nama maraarsa laakiin ammoo
shari'aa waan goote tu jira. Nuti namni islaamaa hoogganaa qabna. Dhiifa manaa godha. Hoogganaa qabna. Amiira qabna. Hoogganaan kenna warra majlisaati. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam namni amiira dide ana dide jedhe. Namni amiira dide. Namni hoogganaa ofii dide ana dide jedhe. Nuti warra ulamaa ajarallee beekumsa qabaanneetii miti. Diin illee warruma ulamaatu asiin gahe. Warri ulamaa allee ammoo ittiin masjida diigamu kana jibbeetii miti. Laakiin ammoo wanni ittiin bulaa jirru dowlaa kaafiraati nuti. Haqiiqaa walitti himaa dowlaa kaafiraa jala jira. Aadii kaafiraa jala jira. Aadii kaafiraa jala yoo jiraatte akkam goota. Shari'aan waan jette qabda aadii jaraan diini. Diiguun hin danda'amu. Gaaf kami gaafni ati diidu gaafa quwwaa qabaatte jabeenna qabaatte. Dandeettii qabaatte waa darbatuu beekte meeshaa qabaatte. Gaafa kana. Diiniga muslimaa tokkicheen eegaa shari'aan islaamaa dhiigni muslimaa tokko diigamuu irra jedhe Nabi alayhi salaatu wassalaam jigurra. Beetiin dun diigamuu wayya hajaran dhakaa kan buqqaatee bishaanitti darbamuu wayya jedhe Nabi alayhi salaatu wassalaam. Diini nama tokko muslimaa digu. Har'aatti nama masjida keetiitiin birmadha jettee yoo kafiitu taate. Anarraa immoo. Isaanii horkisaati maki. Rakkoofi namarra dawwale rakkoofi shari'aan teenne rakkoofi faayidaa fida jettee masjidaaf yoo kafiitu taate faayidaadha garuu rakkoo dhufu laali uummata keenya kaajjefamaa jiru laali.